Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ni amanna. Ameen. Jaalatamootaaf kabajamoota maatiiwwan Waaqayyoo maqaa Waaqayyo Gooftaatiin nagaa isin gaafadhaa. Akkam ooltan, akkamiyyuu na eegdan. Ameen. Waaqayyo Gooftaan keenya akka balleessa keenyaa otoo nutti hin lakkoofne akka dhiifama isaan guyyaa har'aan nu ga'e Waaqa keenya qoricha keenya fayyisaa addunyaa Madaaniyalam Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galatoome kan kabajame nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee kan ishee kan biraan hambisne haadha nageenyaa haadha saba hundaa kan taate qulqulleettii Dubroo Maariyaam maqaan ishee kan galatoome nuuf haa ta'u. Bakka jirtan hundumatti sagalee kana kan dhaggeeffattan hunda keessaniif nageenyi Waaqayyo Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu hunda keessaniif haa ta'u jecha. Baga torbee sadaffaa sooma guddichaa Mikuraab jedhamu nagaan qaqqabdan hundi keessanuu. Egaa guyyaa har'aa akka fedhaaf eeyyama Waaqayyootti wanta gaggabaabduu waa'ee torbee sadaffaa kana waliin laalla jechuudha. Dabalataanis immoo kitaaba tokko isin hin beeksisaa akkuma durii jechuudha. Kanaaf hundi keessanuyyuu Haayilee Aappituu waliin turtii gaarii akka godhattan maqaa Waaqayyootiin isin affeera. Hanga xumura sagantaa kanaatti akkana waliin taatan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Sagantaa keenya ammarraa kaanee eegallee jirra jechuudha. Haayilee Aappituu subscribe waliin goone subscribe gochuudhaan akka hordoftan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Irra deebi'uudhaan nageenyi Waaqayyoo si waliin haa ta'u. Egaa turtii booddee walitti deebinee dhufna. Tole egaa dhaggeeffattoota koo deebinee walitti dhufnee jirra. Guyyaa har'aa kitaabni qabadhee dhufee kitaaba baay'ee namatti toluudha. Hundi keessanuu ni jaalattu jedhee abdii guddaan qaba. Kitaabni kunis kitaaba kadhannaatiin kan wal qabatudha. Innis kanaadha jechuudha. Galmee kadhannaa jedha. Kitaabni galmee kadhannaa kun of keessatti kadhata hedduu of keessaa qaba. Afaan Oromiffaatiin kan barreeffamedha. Kadhannaa 37 ol of keessaa kan qabudha jechuudha. Naannoo 37 kan inni qabu walitti dhufee jechuudha. Kadhannaa yeroo hundaa galata Dubroo Maariyaam, galata Gooftaa Yesuus Kiristoos, galata ergamoota baay'ifaa fi kanneen kana fakkaatan hedduu kan of keessatti qabudha. Kitaabni kun baay'ee namatti tola. Qabannaadhaaf illee xiqqattee waan jiruuf baay'ee namatti tola. Kiisii keenya keessa koowwannee deemuu ni dandeenya. Akkuma kitaaba afaan Amaariffaatiin masgaba tsaloot jedhamu kun immoo galmee kadhannaa jedhamee jira jechuudha. Baay'ee namatti tola. Hundi keessanuu itti gammaddu kitaaba kana yoo bitattani. Kitaabni kun kadhannaa dhiifama 36 of keessaa qaba. Walumaa galatti 36 garuu barreeffama 37 jedhee jira. Baafatarra yoo deemame ilaalame jechuudha. Abbaa mata duree 36 jedha. Maxxansaa fi raabsan kitaaba kanaa Waaldaa Duuka Bu'ootaati jechuudha. Waaldaan Duuka Bu'ootaa kitaabolee hedduu nu biraan qaqqabsiisee jira. Baay'een keessanuu ni beektu. Kitaabni hanga ammaatti beeksisaa jirus maxxansaa fi raabsan Waaldaa Duuka Bu'ootaati. Waaldaan Duuka Bu'ootaa kitaabolee garaagaraa barreessee nu biraan gahaa jira. Ammas immoo abdii guddaa isaanirraa qabna. Kitaabolee hedduus barreessaa akka jiran immoo quba qabna. Keessattuu kanneen akka Macaafa Siinkisaarii kan kana fakkaatan barreessisaa akka jiru qophiirra akka jiran ni beekna. Hundi keenyaayyuu gargaarsaan waaldaa kana duukaa dhaabbachuudhaan hanga dandeenyu gargaaruu qabna. Warreen qaaman biyyarra jirtan yoo jiraattan isaan qaaman argatanii miseensa isaanii ta'uudhaan akka isaan gargaartan. Warreen immoo biyya alaarra jirtanii gargaarsa gochuu fi barbaadan gara adda addaatti wirtuu hedduu ni qabu waan ta'eef wirtuuwwan sana jiran irratti hundi keessanuu qannamuudhaan akka waaldaa kana gargaartanidha. Egaa kitaabni galmee kadhannaa kun kitaaba baay'ee namatti toluudha. Waan baay'ee of keessaa qaba. Barreeffamni isaas kan namatti toluudha. Gugurdatee barreeffame. Hundi keessanuu ni jaalattu. Kitaaba kadhannaa 36 guutuu of keessaa qabu kana kan nuti itti bitannu qarshiin ishee qarshii 90 qofaadha jechuudha. Qarshii Itoophiyaa qarshii 90. Akka biyya alaatti immoo gatarii doolaara 3 jechuudha. Baay'ee namatti tola. Galmee kadhannaa kana bitattanii akka dubbistan akka kadhannaa irraa taasifattan maqaa Waaqayyootiin isin affeera. Hundi keessanuu bitadhaa. Bakka jirtan hundumatti wirtuu jirtan hundumarratti kitaaba kana barbaadatii bitadhaan dhaamsa kootidha. Baay'ee namatti tola. Sochiin jiru haala gaariidhaan namatti tola akka duratti miti amma
tajaajila afaan kanaatiin baay'ee babal'achaa jira. Gaafa akkana jennu garuu afaan kana qofaan otoo hin taane immoo afaanota jiraniin babal'isuu qabna. Keessattuu gara uummata kibbaa, gara Somaalee, gara Affaar, gara Beeshaangul Gumuz, garoota adda addaatti deemuutu nurra jiraata. Kallattii hundumaa irratti deemamee barsiifamuu danda'uu qaba. Baay'ee nama gaddisiisa tajaajilli taasifamaa jiru waan ta'eef bakka hunda waliin ga'uu qabna. Waaqayyo gooftaan yoo eeyyame bakka hundumattu hanga dandeenyu waliin ga'uu qabnaadha. Dhaamsa koo guyyaadhaati. Kitaaba kana bitadhaa. Waldaa duuka bu'ootaa irraa ni argattu. Achi yoo deemtan kitaaba kana argachuu ni dandeessu. Ammas turtiin keessan ana waliin haa ta'u gara sattaanutti. Tole egaa dhaggeeffattoota koo amma immoo kallattiidhumaan gara torbee sadaffaa sooma guddichaatti dabarra jechuudha. Torbee sadaffaan sooma guddichaa mikuraabii jedhamuudhaan waamama. Maalummaan mikuraabii immoo maalidha jennee yoo ilaallu, mikuraabiin sabni Waaqayyoo bara durii yookaan Israa'eloonni foonii warri jedhaman bakka isaan tajaajila isaanii itti taasifachaa turan, tajaajila akka kadhannaa, barumsa fi dhimma hawaasummaa isaanii keessatti mari'atan kan ture mikuraabii jedhama jechuudha. Kunis ergaa booji'amanii biyya Baabiloonitti deemanii booddee gabrummaa mooticha Naabukadanatsor jalatti erga kufanii booddee biyya alagaa keessatti iddoo adda addaatti bittinnaa'anii yeroo jiraatan kan ijaarratanidha mikuraabii kun jechuudha. Namoonni Israa'eloonni foonii yeroo sanaa mooticha Naabukadanatsor harka isaa keessatti erga kufanii yookaan gabrummaa jala erga galanii gara Baabiloonitti erga garboomanii booddee bakka adda addaatti bittinnaa'anii jiraachaa otoo jiranuu garuu biyya alagaa keessas ta'anii Waaqayyo isaanii waammachuu ni danda'u waan ta'eef Israa'eloonni walitti qabamuudhaan ijaarratanii bakka itti kadhatan, bakka barumsatti argatan, bakka dhimma hawaasummaa isaaniitti mari'atan kan ijaarratan mana ijaarratan mikuraabii jedhama jechuudha. Hisqiyaas boqonnaa 11 lakkoofsa 15 yoo dubbisne ni arganna. Yeroo sanatti barsiisaan mikuraabaa yookaan mikuraabii keessatti barsiisaan barsiisaa ture Yihuudoota keessatti jechuudha. Barsiisaa kan turan afaan Ibraayisxiitiin Rabbi jedhama ture. Yeroo sanatti barsiisaan mikuraabaa Yihuudootaa keessatti barsiisu afaan Ibraayisxootaatiin Rabbi jedhama ture. Kanas Yohaannis 20:16 yoo dubbisne ni arganna jechuudha. Egaa kana hanga kan erga laallee booddee mikuraabiin kun lammiin Israa'el murtii ijoollee isaanii waliin achitti seerota abboomii Museen Waaqayyo irraa fudhatee fi seera ittiin bulmaata isaanii ta'e barachaa kan turanidha. Maatewos 4:22 hojii duuka bu'ootaa 6:9 yoo dubbisne ni arganna. Kanaaf lammiin Israa'el marti ijoolleen isaanii jaarsa jaartii otoo hin jedhamne hundi isaaniitu waa'ee seera Musee illee keessatti barachaa kan turanidha mikuraabiin kun. Erga kana maalummaa mikuraabii hanga kana laalle mikuraabii jechuun maal jechuudha yoo jenne mikuraabiin afaan Ibraayisxiitiin Beetel jedhamee waamama. Afaan Oromiffaatiin immoo yoo hiiknu mana sagada Yihuudootaa jechuudha. Mana sagada Yihuudootaa jechuudha mikuraabiin. Erga kana hanga kana laallee waa'ee mikuraabii hangan erga laallee maaliif mikuraabii akka jedhamuu danda'e immoo torbeen kun maaliif akka akkas jedhame gabaabsinee waliin laalla. Egaa kanaafis immoo jalqaba irratti bu'uura kan nu ta'u macaafa qulqulluu keessatti jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 12 irra yoo deemnee dubbisne waa'ee seenaa tokkoo ni arganna. Seenaan kunis gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos haadha isaa fi akkasumas immoo duuka bu'oota isaa qabatee barattoota isaa wajjin gara mandara Qifraanoomitti akka gadi bu'e ni dubbata jechuudha macaafni qulqulluuni. Mandarri Qifraanoom jedhamtu kun immoo afaan Ibraayisxiitiin mandara Naahoom jedhamti. Kan isheen argamtus immoo kaaba lixaa laga Galiilaatii fi kaaba ba'a magaala Xibraadositti argamti. Magaalli kun yookaan magaalli Qifraanoom kun jechuudha. Har'a immoo Israa'el keessatti naannoo Telhuum jedhamtee beekamtutti argamti magaalli kun jechuudha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos
bakka kana erga ga'ee booddee yeroo mana mikuraabii isaanii yookaan immoo mikuraabii yeroo sanaatti yeroo ol seenu mikuraabiin gaa bakka kadhannaa, bakka sagadaa, bakka waaqayyotti galateeffatan, bakka barumsatti barachuu danda'an waan tureef gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos duuka bu'oota isaa waliin gara biyya magaala kanaatti dhufee yeroo gara mana waaqayyoo yookaan mikuraabii kanatti gaafa ol seenu kan inni arge waa biraati. Mana kana keessa gaafa seenu namoonni achi keessaa Yihuudoonni yookaan immoo Farisaawiyaan warreen beektota jedhaman hundi isaaniituma jiranu achi keessa garuu maaltu ture? Nagada adda addaatu ture jechuudha. Shaqata adda addaatti nagadaa turani. Wantoota adda addaa asiif achiin itti nagadachaa turan jechuudha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoosis gaafa sana argu baay'ee yeroo sanatti wanta mana qulqullummaa sana keessa jiru ni qulqulleesse, ni xarage, ni hari achi keessa isaan qaccee isaa fudhate achi keessa garafee isaan baase jechuudha. Sana booddee akkana jedhee dubbate. Manni koo saba hundumaatiif mana kadhataa jedhamee ni waamama kan jedhu hin caafamneere. Isin garuu holqa hattuu isa godhattan jedhee Maatiyos 21:12 akkasuma Maarqos 11:17 Luqaas 19:45 irratti barreeffamee jira jechuudha. Egaa manni waaqayyoo mana sagadaa, mana kadhataa, mana barumsatti baratan malee mana daldalaa miti. Mana hannaa miti. Mana waan adda addaa keessatti dalagattanii miti jedhee isaanitti dubbatee achi keessaa kan hari'ee isaan baasee barumsa itti barsiifamu torbeeku waan ta'eef mikuraabii jedhamee waamamee jira jechuudha. Qulqulluu Yaareed macaafa isaa macaafa Tsooma Digwaa jedhu irratti torbee kana waa'ee kana waan bal'inaan dubbatuuf waa'ee mana qulqullummaa qulqulleessuu bal'inaan waan dubbatuuf mikuraabii jedhamee waamame jechuudha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos daldaltoota achi keessaa xarageet isaan baase jechuudha. Yeroo ammaa garuu otoo gara keenyatti fidanne yookaan immoo mana qulqullummaa keenya keessa otoo deemnee ilaalle maaltu argama laata? Daldala siyaasaa, daldala adda addaa, hanna wanta hedduu keessatti argina ko kan immoo akkana gochaa jiru numa tajaajiltoota irraa eegalee kiristaanota warra jedhamnu kiristaanummaan keenya mana qulqullummaa kana keessatti xureessaa yeroo jirru ni argina jechuudha. Kanaaf manni qulqullummaa mana sagadaa, mana kadhataa, mana waaqayyotti waamanidha malee mana daldalaa miti, mana siyaasaa miti. Kanaaf warreen achi keessatti daldallus, warreen achi keessatti siyaasa keenya adeemsifannu adaraan siniin jedha. Mana waaqayyoo, mana qulqullummaa qofa haa taasifannu. Akka waliigalaatti barumsi gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos mikuraabii keessatti kenne keessatti kan nuti hubachuu dandeenyu sanbanni hojii gaarii hojjechuudhaan kan keessatti kabajamu yookaan hojii gaarii hojjechaa kan kabajnu yookaan kan dabarsinuudha malee bakka raawwii adda addaa wanta gadheetti hojjechaa dabarsinu akka hin taanillee keessaa ni hubanna jechuudha. Sanbata kabajuu akka qabnu akkasumas mana qulqullummaa immoo kabajuu akka qabnu, mana qulqullummaa mana sagadaa qofa akka taasifannu, mana qulqullummaa qofa akka taasifannu, mana daldalaa, mana siyaasaa akka taasisu nurra hin jiraanne kan keessatti barannudha. Kanaaf yeroo ammaa kiristaanonni nutumti jechuudha bakka adda addaatiin mana qulqullummaa kana xureessaa jirra. Warreen mana qulqullummaa kana wallaaluudhaan yookaan sodaa waaqayyoo illee irraanfachuudhaaniin mana qulqullummaa xureessaa jiru baay'een keenya ni jirra. Hundi keenya jechuudha mana qulqullummaa kana xureessaa jirra. Kanaaf mana qulqullummaa xureessaa jirru kana qulqulleessutu nurra jiraata. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos otoo amma dhufee mana qulqullummaa isaa hunda keenyaayyuu keessaa xaragee nu baase jechuudha. Maaliifin xuraa'ee waan jiruuf daldala siyaasaa keessatti argina. Daldala nagada adda addaa keessatti argina, hattoota adda addaa keessatti argina waan ta'eef manni isaa mana daldalaa, mana siyaasaa, mana adda addaa, mana hattuu keessatti wal taatee jirti waan ta'eef mana isaa qulqulleessutu nurra jiraata. Fedhii foon keenyaa keessatti raawwachuu dhiisne fedhii lubbuu keenyaa qofaaf keessatti raawwachuu qabna. Foon isaa, dhiiga isaa keessatti fudhannee gaabbiitti galuudhaaniin daandii waaqayyoo irra qofa kan ittiin deddeebinu taasisuu qabna jechuudha. Mana qulqullummaa waaqayyoo gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos akkuma dhufee mikuraabii isaa qulqulleeffate mana keenya, mana amantaa keenya keessatti illee mana qulqullummaa isaa illee dhufee haa qulqulleessu. Waaqayyo gooftaan mana isaatiif egaa abboota adda addaa ni kaasa. Abboota adda addaa kaasee akka isaan barsiisan ni taasisa. Kanaaf immoo abboonni keenya baay'een isaanii mana qulqullummaa haala gaariidhaan qabanii kan jiranis ni jiru. Otoo isaan jiraachuu baatanii yoona
asittuun argamnu ture. Waa hundumaafuu mana qulqullummaa Waaqayyoo bakka siyaasaa taasisuu dhiisnee bakka daldalaa taasisuu dhiisnee qulqulleessuudhaan jiraachisnu qabannuun isiniin jedha. Bakka jirtan hundumatti jaalalli Waaqayyoo Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu isin waliin haa ta'u. Soomni sooma gaarii isiniif haa ta'u. Torbeen kan nageenyaa kan jaalalaa isiniif haa ta'u. Bakka manni qulqullummaa Waaqayyootti qulqullaa'u Waaqayyoon nuuf haa taasisu. Turtii gaarii, sooma gaarii.